Welcome back. Baganagaan deebitan, baganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Ashamaa kabajamoo hordoftoota podcastii Ilma Hormaa irra deebi'een baganagaan dhuftan, baganagaan deebitan isiniin jedha. Akkam jirtu nagaadhaa fayyaadhaa. Nu yaaddanii anaa fi Haayiluun egaa kunoo torban dheeraa isin qabnee jirra. Xiqqoo yoo isinirraa fagaanne nu yaaduu jalqabuun ooltan jedhee yaada. Egaa marii gaaffii akkuma amma dura deddeebi'ee himuu yaaletti gaaffii eessaa kaanee as keenyee akka hawaasaatti jechuudha. Deebii quubsaa kennanii sadarkaa hadharra gahan kana wareegama qaqqaalii kafalame rakkoo jajjabaa keessa darban beekanii waan injifannoo argatan jajjabeessuuf nama gargaara ka jedhuun egaa jaallan garaagaraa qabsoo bilisummaa Oromiyaa jalqabarraa kaasanii qoodarraa fudhataa turan wareegama qaqqaalii kafalanii fi ammallee kaayyoo isaanii osoo hin gadhiisin abdiidhaan mirgii uummata Oromiyaa haga guutuutti mirkanaa'utti bifa danda'aniin bakka danda'aniin hunda warra tattaaffii godhaa jiran egaa affeerree waan hedduu irraa barataa jirra. Waan jaal Haayiluu Daargee Gammadaa waliin jalqabne sammallee hin xumurre yoo rabbi jedhe egaa hadhaa turtii maayyuu gochuuf deemna. Jaal Haayiluun hadhas kabajaa nuu godhee waltajjii kana gubbaatti argama. Isinis egaa bakka jirtanutti akkuma barame jaalla kanaaf ulfina kabajaa fi jaalala isaa maluun akka simannaa gootan isin gaafadha. Jaal Haayiluu hadhas deebitee asirratti argamuu keetiif guddaan si galateeffadhaa. Horii bulii siin jedha egaa waan yeroo darbee kurfii 8 keessatti waliin mari'anirraa waan hir'ate jettee laaltu hadha irratti dabaluu barbaaddu waan immoo xiqqoo karaa irraa maqe jettee qajeelchuu barbaaddu yoo jiraate sanarraa jalqabne egaa hadha immoo waan garii yaada kee gaafachuuf jiraanna waltajjiin keetti dhiyaadhu. Hayyee galatoomii abbaa giddii qophiiwwan dabran keessatti walnani bira dabre yoo jiraate guyyaa yaadachuu waan nama dhibuufi wannuma ifaa ta'e tokko adda bilisummaa Oromoo chaartarii keessaa kaba'ee 1991 ka jedhu dubbadhe natti fakkaata. Inni 1992 akka ta'e warri sagantaa kana waliin dhaggeeffatanii numa hubatu jedhee yaada. Kanaan ala waan biraan argine wannan irratti dabalu ofii nan qaba. Akkuma inni jedhe jireenyi mana hidhaa kun jireenya seenaa baay'ee qabu. Sa'a 24 taa'ee namni wallaalaa, way ilaalaa, way hawwataa, hamtuu yaadaa, waan gaarii yaadaa nan ba'a jedha, bahee kanan ta'a jedha. Oduma kanaa yaadduu abbaan hireen gahe immoo dhufee hidhama, hin reebama, hin argita, reebamuu keessan sitti mul'ata. Madaa'ee dhufa, hin tajaajilta. Kana waan ta'eef dheeradha akkuma siin jedhe amma qabxii tokko kana irratti dabaluu barbaadu. Ko'uma siit ol kaawwadheeni hawaasaf nu keessatti naa dhufuu diddee na jala hafte malee waan dura haasa'amuu qabdu waan jajjabduudha. Maaliif jennaani dubartoota teenya kan yeroo san waliin hidhaman 1980 maqaa isaanii fi dararama isaanii xiqqoo waan jedhanan bira dabre. Dubartoonni kun maqaa isaanii dha'uu fi aadde Tsahaay Tolosaa haadha manaa kabajamoo Reeverand Guddinaa Tumsaati. Haadha Oromoo hundaa jechuun hin danda'ama. Aadde Saalam Gannatii haadha manaa Dr. Taaddasee Eebbaati fi haadha ijoollee xixiqqoo lamaati yeroo sanoo hidhamtu. Aadde Dammaqach Baqqalee haadha manaa Gadaa Gammadaati. Siinillee ijoollee xixiqqoo lama gattee hidhamte. Aadde Kuwee Kumsaa Profeesar Kuwee Kumsaa kaadhaa haadha manaa Jaalleen Coolataati. Siinillee ijoollee babbareedduu lama xixiqqoo irraa hidhanii. Aadde Naamaat isaa
haadha manaa Jaal Mulgeetaa Moosisaa ka dur isiin immoo akka addaatti hidhamte garaa ulfa taatetti hidhanii ulfi kun mana hidhaa keessatti guddateetti achuma dhalatee hoggaa 8 mucaan amansiisaa Moosisaa gaafa haati hiikamtu haadha waliin hiikame. Kanaaf dubartoonni kun afranii seenaa guddaa qabu. Qoonni dubartoota Oromoo qabsoo Oromoo keessatti maalinni jedhamee hoggaa laalame baay'inaan hin jiraatin malee warri qabsoo keessatti qooda fudhatanii hojiin isaan hojjetanii fi bu'aan isaan buusan kan warri dhiiraa hojjetan caala. Dirree waraanatti woboo waliin kan lolanii lolchiisan baay'ee jiru. Kan akka immoo dubartoota amma maqaa dha'ee kana hoggaa 10 caalaa mana hidhaatti ka dararaman. Gaafa abbootiin manaa ka isaanii kanan sitti kun hundi isaanii qabsoo kun woboo waliin kun biyya alaatti maatii isaanii dhiisanii mootummaa dargiitirraa baqatanii ijoollee isaanii gatanii deeman silaa ijoollee isaanii guddisuu maluuf turanii mootummaan Habashaa ofii maatii kana balleessu rakkisuu qaanessuu waan barbaaduuf hin reebaman waliin hin arrabsaman waliin. Ijoolleen isaanii immoo nama guddisu dhabanii akka isaan guddatanii bakka tokko tokkotti hoo isaan amma himan hoo dhageessu baay'ee si gaddisiisa. Kanaaf namoonni dubartoonni kun dubartoota seenaa guddaa qabanii dubartoota qabsoo Oromoo keessatti yaadatamuu qabanii seenan kan isaan yaadatu. Bu'aa har'a qabsoon Oromoo fide kana hunda keessaa harka qabu jechuudha dubartoonni kun shananii. Egaa isaanii wannan waliin hidhameef wannan baay'ee isaanii immoo akka nam tokkeetti beekuuf maqaa isaanii dhahe malee dubartoota baay'eetu wareegamee, dubartoota baay'eetu hidhamee, dubartoota baay'eetu reebamee. Kanaaf warri nu dhagahanii waa'ee dubartoota keenya kabajamoo kana haga isaan rakkatan, haga maatiin isaanii rakkate, haga ijoolleen hoggaa 2, 4, 6 abbaan qabsoodha mukatti galee haati immoo mana hidhaatti hoo dararamtu haadha dhabdee guddattu akka dubartiin Oromoo takka ulfa baattee galtee mana hidhaatti mucaanis isii waliin adabamee hoggaa 9 turu. Miidhaa kana beekuun gaarii natti fakkaata. Isii tana itti dabaluu barbaade abbaa giddii. Kana booda haga ammaatti sadarkaa kutaa tokkoffaa eegalee haga ammaatti ka deemnu kana rakkuma haasa'aa ture akkuma beektu. Takka hin reebamnaa, takka hin arrabsamnaa, takka hin ajjeefamnaa. Jireenya mana hidhaa keessaa immoo rakkoo kana hunda irraafachuu fi yeroo dheeraa san sa'a 24 akkamitti dabarsina ka jedhu waan xiqqoo si tuquun barbaada. Wanni baay'een kan mana hidhaatti namni yeroo itti dabarsu akkuma sitti hojii harkaa ka hojjetu, hojii harkaa kana nama baay'ee miti ka hojjetu, nama hundaa miti, nama yartuudha. Ofii galgalli hundarra dheeradha. Yeroon isaa sa'a 6tti fuudhanii karrasitti dhufu haga ganama sirraa bananitti
waan teessuuf hirribni dafee waan sin hin qabnee fi entertainment komitee ka jedhamu komitee tokko qabaman hundi komiteen kun kitaaba nama dubbise kitaaba ka dubbise san naareessii godhaa namni sirba danda'u sii sirbaa namni qoosa danda'u sii qoosaa namoota qoosa danda'an namoota sirba beekan immoo yuni sii afeeranii dhufanii sa'a tokko sa'a walakkaa sa'a lama si waliin ta'anii isaan illee bashannanii nus illee bashannansiisanii deemu yeroo tokko Xalaa'uun Gassasee jedhamee ture inni illee sirba isaa keessaa sirboota lamaan saleen tokko nuu sirbee inni kun manni 12 Apple compound ani keessa jiru san keessa jiran hundi isaanii galgala torbanitti guyyaa 3 guyyaa 4 akkasitti wal bohaarsu rakkoo keessa jiranii fi hamtuu keessa jiraatan kana irraafachuu fi tattaaffii godhatamu jechuudha. Egaa yeroo akkasii kana reebamuus arrabsamuus hin irraafattaa hin kofaltaa hin taphattaa inni kun egaa jireenya alaasan si yaadachiisa namni fiilmii ilaalaa mana fiilmii dhaqee tiyaatirii ilaala mana tiyaatirii dhaqee waan akkasii kun hin jiraa isa kanallee beekuun gaariidha jireenya achi keessas hin jiraa jechuuf inni biraa sanbata xiqqaa fi sanbata guddaa biingoo taphanna biingoo hoggaa taphattu galiin mana ati keessa jiraattu sanii fi torbanitti mana tokko taphachiisaa torban 12tti si gaha kanaafi nama walitti qableeti biingoo taphachiifta biingoo kana kaardiin isaa hin jiru kaardii isaallee achumaa hojjenna sijaaraa warri xuuxanii paakeetiin isaanii dhufu suni murameeti irratti hojjetamee achi ta'a kan itti qadaadatan san immoo yini daabboo dargiin nu ergu kan ilkaan nurraa fixatan kan jiidhaasii micciirree tolchine akkasitti biingoo taphannaa biingoon sanbata xiqqaan ga'e yoo jedhame mana eenyutti taphatama jedhama eenyu ka waamu jedhama namni waamu beekamaadha sagalee gaarii ka qabu ka dafee waamu kanaafi biingolleen taphannaa jechuudha galiin isaa baay'een isaa mana taphachiisu saniif galaa namni taphatullee gaa xiqqoo irraa argata saantima 50 fa'a birrii 1 fa'a birrii 2 fa'a fudhatee gala namni hiree gaarii qabu isii sanallee beekuun gaariidha jireenyi numa jirtii jechuuf inni sadaffaan biyya san keessatti namni hoo du'e namni taaziyaa ta'a gadda hin jabeessa hin beektaa nullee taaziyaa taa'utti kaanii maakalaatti akkam ta'e seete 1985 natti fakkaata Koloneel Argaa jedhamu tokko militarii ataashee tureedhaan xaaliyaanidhaa dhufeeti seera tokko nuu laaffise akkuma qabxii duraanii keessatti burtukaana nyaachuudhaaf nu hayyamame muuziin galuutti ka'e san booda warri akka keenyaa kun warra adda bilisummaa Oromoo karchallee akkam buune nu dhorkanii achuma ta'e namni hoo qormaata miti karchallee bu'a beektaa lafa bal'oo jennaan maaloo fira argineen beeknu fira keenya hoo arginee jennaan akka fira arginu nu hayyamame hiree kanaan namni hoggaa 5 turtee wal argite kun gaa abalu eessa jira abalu echa ga'e jettee hoo gaafatte abalu du'e jedhee sitti ma namni achitti sa'aat akka kaayyamamu sa'aat akka san isaa waliin haasa'ee boo'ee dhufee asoo dhufe siin boo'a taaziyaa taa'uu teenyee eegallee taaziyaa kana bunniin dhufa mana hundaa'u akaayii wayillee yoo jiraate keekinillee yoo dhufee jiraate fidanii dhufu akkuma alaasanitti taa'anii seenan namicha du'ee sun himamee namichi gaddu sun akka hidhaa irratti gaddi wanna irratti dabalamee fi akka xiqqoo laafuu fi akka laaffatuu fi akka inni jabaatu godhama jechuudha. Egaa jireenyi ala jiru sun achi keessas jiraachuun isaa abdii namni ba'uuf qabu sanatti agarsiisa natti fakkaata. Isa kanatu jira kabiraa ayyaana alatti kabajamu kana hunda qaammee enqutaaxashii jedhan san masqala gannaa faasikaa
ayyaana soomana obboleewwan keenya yookaan musliimii hundi kun sirrumatti ifnee kabajna. Gaafa san namni ala jiru kunillee beektaa nuu yaada nyaanni gaariin dhufa. Bunnii fi shaayiin kunillee akka gaariitti dhufa. Isa kana fudhannee akkuma gaarii kabajnaa siin jedha. Kabaja ayyaanaa saniin dura nu warri iskiriiftoo kuullee hojjennu horii gaarii arganna. Maaliif jennaan happy Easter jedhamee katabamaa. Happy Eid jedhamee katabamaa. Gara achaanuun immoo yini namni girlfriendii qabu I love you jedhee katabaa. Isii tana gooneen horii irraa arganna. Ayyaana akkasitti kabajnaa siin jedha. Ayyaanni kabajamaa inni kunillee ammallee alaan hinuma jirraa ka jedhu sana agarsiisanatti fakkaata. Ayyaanni gaafa kabajamu kan immoo yini gartuu tokkotu jira. Kiraachaa kurumbii ka jedhamu isheetu latu faatu achi keessatti hojii guddaa qaba. Jarri kun tiyaatirii nu hojjetu sirba nama sirbu namuma beeku barbaadanii nu sirbisiisu walaloo nu dubbisu. Isii tanallee sumunii fa'aa ka shilingii fa'aa baaftee seentee laaltaa horii xiqqoo ittiin argamti. Inni kunillee isuma kunoo New Year fi jedhamee qaama fi masqalaaf jedhamee alatti biheeraawi tiyaatirii jedhamu san fa'aatti sirbamu san. Isii san akka bakka nu bu'uuf kan goonu natti fakkaata. Egaa inni kun jireenya hamtuu san nu laaffisa jechuudha. Kanaaf isaan nu areeban malee isaan nu arrabsan malee nu warra achi keessa jirru haga danda'ametti namummaan keenya kun akka hin cabne waa tokko gochaa turre jechuufi. Kabiraa maalinni ka yaadadhu aadaa aynukkaa jedhamu tokkotu jira. Aadaan aynukkaa kun afaan Amaararraa dhufe natti fakkaata. Ijaan laalanii jaalachuu jechuudha hiikan isaa. Kanaaf achitti dhiirri fi dhiirru waliin argu. Upper compound fi lower compound walirraa fagoo jiru. Dubartiin immoo yuni lower compound dharraa akka waliin argine akka walitti dhufnam tikfamu. Akkasuma ta'ee namni gravitational attraction kun the natural force injira natti fakkaata. Dhiirri fi dubri wal barbaada. Kanuma keessa namoonni wal jaalatu. Wal arguu barbaadu guyyuu hoo hireen argame ijaan kun hoggaa deddeebi'ee gravitational attraction kun jabaatee jaalalli akka tokkotti mul'ate kan obbolummaa haa ta'u jaalaluma isaa san ka fuulduraa yaadamu haa ta'u buna walii erguu jira shaayii walii erguutu jira mana olaanu mana dakaatti mana dubartiiti mana dhiiratti akkasin dhufa. Inni kun egaa gaafa bunni dhufe na kophaan dhugduu nama waamtee waliin dhugdaa yeroo san xiqqoo hin qoostaa hin taphattaa. Asitti illee wanni kun wanni alaa kun asillee nafu namni siraa jabin isaa kun akkamii hammeenya keessatti illee wanna uumaan kenneef kana hin irraanfatu ka jedhu agarsiisa. Seenaan aynukkaa kun dheeradha beektaa maaliif jennaan namoonni oduman beekin itti bu'u natti fakkaata. Waanuma xiqqoo osoo ta'e immoo yuni wanna nama kofalchiisu waan ta'eef wanna hin argamne tokko ho'aawwani isarraa ka'amee itti qoosama. Akkas turee egaa aynukkaan namoonni lafa hamtuu san keessatti illee jaalala uumuuf wal jaalachuuf wal barbaaduuf wal fedhuuf fedhii uumaa kana agarsiisuudhaaf carraaqaa akka jiran du'aallee yoo jiraate namni akka jiraachuu isaa mul'atu akka barbaadu agarsiisa. Haga tana tuqee bira dabruun barbaade waa'ee hammeenya qofa odoo hin ta'in akka namaatti illee jiraachuu fi carraaqaa akka turre ka jedhuun siin jedha abbaa giddi. Ayyee Jaalhaayiloo guddoo galatoomee bagallee jiraatte yeruma deddeebi'een hamtuu kana keessaa baatee hadhaa seenaa kan keetii fi seenaa jaallan keetii nuun qooddatuuf baga kanaan si gaheen jedha. Dhugaadha
laafaa miti ilmi namaa boriin du'aa iftaanin du'aa bakka hin beeknetti akkuma taateefu bakkuma dhiphina sana keessatti resilient ta'ee of jiraachisuuf cabarraa of hambisuuf qalbii cabarraa namummaa dhabarraa of hambisuuf tattaaffiin nu godhu nama hundaafuu waan irraa baratamu keessaa namni gariin jiruudhuma waan xixiqqoo gaafa isiin guutuu fi hanqattu abdii kutatu kanarraallee waan guddoo barataa kanaaf guddoo galatoomiin nuun qoddatu keetii fi dubbii ayinukkaa sanarraayis waan hambiste yoo qabaatte kan beeku gaafa satfaan umriidhaanis irra ijoollee na fakkaata warra kaan irraa warri hafe irra jireessi maanguddoodha. Hayyee sana bulfannaa. Egaa waan hedduu sirraa barannee waan hedduu sirraa dhageenye moomoo waan garii ani gaaffiin jedhuun akkuma irratti reflect gootee hubannoota kee akkasitti waan kana madaaltu nuun qoddatu waan garii siin gahuun barbaada sanarratti akkati yaada kee kennattu. Egaa akkuma atuu beektu qabsoon bilisummaa Oromiyaa karaa dheeraa deeme mirgoota garaagaraa kunoo hedduu arganneerra hadhaa teeknooloojii addunyaa kana keessatti afaan Oromootiin dubbataa turre duuba deebi'anii yoo ilaalan kunuu mataa isaatiin waan taphaa miti biyya keessattis qallattuu afurdattuu afaan kanaan hojjetamaa jira ittiin oolee bulaa uummanni sirna mootummaatiin ammallee kabajaa argatee afaan biyyoolessaan taane ijoolleen afaan kanaan barattu bakka feete dhaqxee hojjettee dalagattee buluun dandeessu afaan Amaaraa baratte haa ta'uti bulchiinsi hin jira manni murtii hin jira gaafatu mana barnootaa deemtu arrabaa fi caphiinsi kasi mudate afaanuma kana hadha ijoolleen afaanuma siitiin at least basic level sanaan barataa jirti. Kun hundinuu jalqabni isaa yookaan biraadhiisne bifa gurmuudhaan jalqaba irratti na fakkaata bara xaaliyaanii sana xiqqoo nammee mirga argachuu jalqabee dantaa siitiif haa ta'u mirga namaa kennuun xaaliyaanii kenne gaafa ammaa eenyu protectorate jettee Oromoo kanas maqaa biraatiin haa ta'u Somaalee Amaara qoqqoddee bulchitu afaan raadiyoo waan akkanaa jalqabame achii booda deebi'ee onnaa bishaa kun dhufnaan hin taane 60moota keessaa uummanni Oromoo kibba ka jiru Arsii, Harargee, Garrii, Gujii ta'anii qabsoo jalqabane. Gaafa qabsoo sana jalqabanu maanguddoota gaafa sana jalqaban keessaa Jeneraal Waaqoo Guutuu gaafadheen uummanni akkamitti simate gaafas jennaani. Maanguddoo lagannu waamtee waan hedduu jedhanii isaan keessaa tokko maanguddoo kun laga sana harka qubatti qabaa jedhe si gurbaa jedhe jaanooyi kiyya akka laga kanaati ka yaa'u si miti namni abbaan fedhe dhaabuu hin danda'u maal hojjaa na dheekkaman jedhe achirraa ka'ee tattaaffiin fufee maccaatu lamaa dhufee icaa tabaa deeme achi. Bara chaartaraa sana ammallee wayi keessa argame 2018 asittis haa qallattu haa gabbattu uummata argama manni kun as gahee jira akkamitti waan kana walitti qabdee ati ilaaltaa nama du'aa jiru maqaa Oromoo kanaa nama du'aa jiru sila nama du'e haa jennu si biraa nama hedduu wareegame atillee hireedhuma taasiin si gahe kan hundarra darbitee kana arguun maaltu sitti dhagahamaa jechuu barbaadeeti dhiifama. Dheeressuun irraan turre. Gaariidha. Hammeenya hin qabu waan bareedaa jette karaan qajeelchaa jirta. Egaa beektaa gabrummaan Oromoo kun erga eegalee ture mataarraa Walloo eegaleeti Tuulama fudhatee Arsii, Harargee, Wallagga, Ilubaabuur, Jimma jedhee akkasitti deemee wal gahe. Erga eegalee haga Minilik xumurutti Oromoon gaafa tokkollee gabrummaa fudhatee tole jedheen beeku ofumarraa odoofachisuu oluma loluu oluma mormuu qawwee faranjiitiin cabsanii gabrummaa
waggaa amma 150 ol turte kana nurratti hin gaani. Kanaaf qabsoon achirraa eegalee akkuma ati jette egaa qabsoon maqaa qabu amma Zabaalee Movement ka jedhamu sun Jeneraal Waaqoo fa'aa isa tokko inni sun ija banaadhaa jechuun hin danda'ama. Hojii guddaatu hojjetame akkuma jedhameewu nugusa dhiibuun wanni hin danda'amne mootummuma ta'eewu dhiibuun hin danda'amuma jedhama. Namni jala jiru namni inni bulchuu addunyaa namni baay'een barnoota hin qabne keessatti inni kun namni biyya bulchu akka waaqni ergee tokkotti waan fudhatamuufi nama waaqa erge kanatti bu'uun hin ta'u jedhamee akkasitti fudhatamaa ture. Egaa inni sun hin cabe argitee. Kanaaf galata guddaa qabu namoonni akka Jeneraal Waaqoo nama isaan waliin ture tokko kanan argee irraa haasa'u akkas waan isaan sitti man baay'ee faasineetii nama godha. Adam Jiloo waliin yeroo dheeran ture Naayiroobitti. Kanaaf waan isaan keessa ba'ani jaarsi sun jabina inni qabu hoo argite, ofirratti amantii inni qabu hoo argite, nafxanyaan waan muwamtuu qabdu waan Oromoon cal jedhee fudhachuu hin qabne jedhee odoo akkasumatti haasa'uun biraa Ameerikaa deemina biraa. Kanaaf jabina qabu jarri sun sibiila dhugaa. Egaa inni sun erga ta'ee booda Maccaaf Tuulamatu dhufe. Maccaaf Tuulamni anaaf jaarmaa addaati Oromoodha. Maaliif jennaan Oromoon bakka adda addaatti miidhaan kun itti baay'atee inni keessa'u inni xiqqoo fidala lakkaa'ee mootummaan akka gabrummaa isaan Oromoo irratti fidan kana akka jabeessaniif akka isaan ta'anii hojjetaniif ka qopheesse gaafa of baruuf eegalan isatti garagalan. Kana yoo ta'u immoo Macca bakka tokkotti ijaaramee Tuulama gara biraatti ijaaramee jaarman adda addaas kana maqaan hin dhaamne hin jiru. Kana walitti qabaniiti Maccaaf Tuulama jedhanii tokkummaa Oromoo kan dhugaadhaan ijaaran isaanii jedhee fudhadhaan. Odoo karaa isaan deeman sanirra ka deemu ta'ee namni kan san booda qabsoo fudhatee fuulduratti oofaa jiru kun Oromoon tokkummaa qabaachuu qaba, Oromoon tokko ta'uu qaba, tokkummaa malee kan nu baasu hin jiru ka jedhu kun silaa absolute outre gatii sirumaa waan hin kaane. Haa ta'u malee isaan karaa isaan deeman sanirra guututti deemuu dadhabne natti fakkaata. Egaa akkuma beektu dheera irratti Oromoo tokko gochuu oduun ta'in amantiillee tokko godhan. Qotiyyoo qalanii Islaamaaf Kiristaana waliin nyaachisanii Oromoo tokkummaa isaa warra Oromoo warra tolchan keessaa isaan warra tokko. Jaarman sun akkuma beekamutti jaarmaa gargaarsaa ture. Jaarman sun wanni inni irratti xiyyeeffate akka wannoon isaanii himutti afaan barsiisuudha. Sanuu afaan Amaaraa maayyiminnat ka jedhu san isiisan balleessuudha. Karaa ijaaruudha. Fayyaadhaaf ka ta'u kiliinikii xixiqqoo ijaaruudha. Isa kanaan ka'ameeti inni kunuu nafxanyaadhaaf fudhatamuu didee gaafa jaarman sun baandi ta'u Oromoonni Maccaaf Tuulama keessa jiranii fi warri baratan warri beekan warri dammaqan egaa kuni jaarman gargaarsaa kuni ka cufamu erga ta'e jaarmaa siyaasaa ijaarranna ka jedhuuni Baaroo Tumsaa faanti, Gadaa Gammadaa faanti, Magarsaa Barii faanti, Jaalleechoo faanti, Muhee Abdoo faanti warri biraas maqaan isaanii dheeraa kanaan hin beekne adda bilisummaa Oromoo ijaaruutti ka'ani. Egaa adda bilisummaa Oromoo ka dhalate jaarmaa san keessa waggaa jedhame seenaa dhugaanatti fakkaata. Isa kana bira geenye addi bilisummaa Oromoo erga ijaarame booda immoo sirumaa seera nafxanyaa keessatti mootummaa nafxanyaa san keessatti
jaarmaa siyaasas ijaaranii nagaadhaan qabsaa'uun hin danda'amu ka jedhu irratti waan walii galaniif waraana horachuun barbaachisee 1973 eegalee handhuurri waraana adda bilisummaa Oromoo Harargee keessatti ijaaramee waraanni adda bilisummaa Oromoo qawweedhaan bilisummaa Oromoo Oromiyaa fiduudhaaf murteeffatee qabsoo hidhannoo eegalee. Egaa akkasitti deemnee adda bilisummaa Oromoo argame. Guddinni adda bilisummaa Oromoo akkuma beeknu guutuu isaa keessa hin deemnu. Haga chaartariitti waraanni dhihaa fi baharra ture. Bahaa fi dhiyaatti wal arguun rakkisaadha. Erga 1976 korri sabaa waamame 1980 hoonu hidhamnu hoogganni dhaabichaa akka jirutti ajjeefame 1989 kora sabaa isa lammataa goobeelitti bahaa fi dhihaa walitti dhufanii adda bilisummaa Oromoo kora san godhate silaa akka heeraaf seerachaatti waggaa 4 ta'uu qabaa ture. Akkasitti deemee as gahee egaa kanaan odoo jiramu 91 dhufee chaartarii seenne. Chaartarii keessatti egaa sagantaan adda bilisummaa Oromoo akka jedhutti hawwiin nu qabnu suni Oromiyaa kaartarratti haga tokko haga Tigreen nu wayyamte akkuma xiqqoo nurraa murte kaartaan Oromiyaa jedhamu suni mul'ate afaan Oromoo ka ittiin katabu ittiin dubbachuu ittiin barsiisu barbaannu suni yeroo gabaabaa keessatti gartuun Jaalibsaa Guutamaatiin hoogganamu suni gartuun isaan jala Jaalibsaa jala jiru sun baay'eedha. Beekan Oromoo barsiisan Oromoo akka jirutti itti bobba'ee ji'a 8 achi turre san keessatti kaarikulamii elementary schoolii itti baratu afaan Oromootti jijjiiranii qopheessanii isa gannee fi baane OPDOdha. OPDOn afaan Oromoo katabuu hin beektu. Haa ta'u malee ummatichi yeroo sanni adda bilisummaa Oromoo waliin waan jiruuf ummata kana isa kana hoo kennineef malee jiraachuu hin dandeenyu warri ka jedhu warri TPLF ofii isaaniitiif dhimma waan keessaa qabaniif kaarikulamiin sun fudhatamee hojiirra oolee Oromoon irraa afaan Oromootiin haasa'a afaan Oromootiin katabaa afaan Oromootiin hojjetaa wanna saganticharra jiruu fi wanna hawwinu keessaa wanni lama argame jechuudha. Oromiyaa ka jedhamtu lafti ka duri eessa jetti jennee beeknu sun argamte kana booda haquun kan hin danda'amne afaanichi akkasi guddate generationiin har'a jiru kun afaan Amaaraan beeku generationiin kiyya sun immoo jenni erga mana barnootaa galee afaan Oromoo irraafata. Egaa akkasitti deeme kanumaan odoo jirru chaartarii bahuun dhufe erga chaartarii baane immoo humni keenya humni Tigree waliin fudhanne ummanni akkasitti maraatee Tigree afuuruma kanuma fudhanne Maqaleetti galchina jedhu suni wanta akkas ta'uu diddee facaanee waraannis dadhabee miidhaan sun hundi gahee egaa dhiibamnee Asmaraatti galame Asmaraa erga gallee booda immoo hin beekta addi bilisummaa Oromoo qoodamuutti ka'e dura Galaasa fi Jaallaawudi lama godhanii san booda jeneraalonni dhufanii tokko fudhatanii bahanii san booda jeneraalonni bakka lamatti kuccitanii san booda cinaadhaan immoo ODF ijaarame akkasitti adda bilisummaa Oromoo silaa isa maccaaftuu lama tokko godhe sun inni fakkii maccaaftuu lamaatiin ijaarame sun caccabee humna dhabee miidhanni aliiphasi beeknu sun hundi kanaasaamee dhufne sun gahee jechuudha. Isa kana maaliifan kaase adeemsa kana keessa lamata tokko ta'anii hojjetan malee Oromoo dhafumaa gochuu hin danda'amu jettee jaarsoliin maccaaftuu lamaa kan nutti himte san baruu dadhabne. Kanaaf ammallee taanani jaarsoliin sun wanni isaan hojjetan sani akka fakkiitti fudhatame Oromoon tokko ta'ee hoo deeme malee hoomtuun argamu ka jedhu kana namoonni siyaasaa hojjetan odoo irratti xiyyeeffatanii gaariidha.
akkanatti deemnee as geenye egaa abbaa giddii. Kanaafi kana keessa wanni baramu warri reflect godhu addi bilisummaa Oromoo kaayyoo isaa Oromoon fudhatee jabaadha ammallee yoo argitu. Haa ta'u malee Oromoon jaarmaa isa gitu tokko, jaarmaa fedhii isaa guutu tokko, jaarmaa tokko ta'ee nama odoon ta'in jaarmaadhaaf nama dhaabbatu hooggana adda bilisummaa Oromoo atin beektaa kabaja guddaa qabnaaf. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo hoogganoota isaa keenyan jaarsolii jennaan. Umuriidhaan illee si gadi yoo ta'e hooggana ta'e jaarsolii jedhamanii waamamu. Inni kun gaariidha. Aaduma Oromooti. Nama of fuuldura gootee akkasii hoogganu akkasii qajeelchu dirqama kenniteef yookiin dirqama fudhate tokko kabajuun gaarii. Haa ta'u malee namaa jedhamee wanni hojjetamu hafuu qaba. Jaarmaa Oromoo keessa dhibeen jirtu nama jala deemuu dhiisuu qaba Oromoon. Oromoo kaayyoo jaarmichaa jala deemuu qaba. Gaafa akkas ta'e qofa jaarmaa jabaa argachuu dandeenya. Innaa akkasitti dadhabina akkasii natti mul'ata kan haga as geenyutti ka keessa baane. Egaa kanarraa baratamee jaarmaa jabaa tokko ijaarrachuun hin danda'ama natti fakkaata. Akkuma beeknu beektaa yeroo hoogganni 1980 akka jirutti dhumu wanni isa caalaa nama rifachiisu hin jiru warra achi jiraniif. Isa bira dabre adda bilisummaa Oromoo deemnee chaartarii hoggaa dhufu akkuma duraan sitti mana hidhaatti guyyaa lama sadii dhagaye waa'ee adda bilisummaa Oromoo namni beeku dhufee hin gaafanne yeroo hunda nama dhufe namuu. Haa ta'u malee mana hidhaa teenye adduma bilisummaa Oromoo kaayyoo isaa san jennee ciccinee isa qabannee baanee isumaan jirra malee. Chaartariidhaa baanee hoo caccabnullee akkasumatti isumaan jirra jennee as geenye. Egaa wanni 18 amma yeroo Oromoo protestiin xumuramu namoonni adda bilisummaa Oromoo irraa cabanis adda bilisummaa Oromoo mainstream jedhamee ka beekamu inni Daawudiin hoogganamu Asmaraa jirus hin gale. Yeroo sanis Oromoo protestiin suni fuudhee Tigree laaffisee OPDO warra Oromoo protestii hoogganan waliin lafa jala hojjettee xiqqoo gargaarsa kennitee Tigree laaffifte sani kuffisee Tigreen abdii kutattee Maqaleetti galti jedhee namni yaadin ture. Egaa kana keessatti hoggaa deemtee ilaaltu qoonni Oromoo protestii baqataan namni ala jiru kuni qoonni inni fudhate guddaadha. Jaarman siyaasaa akka jaarmaa siyaasaatti adda bilisummaa Oromoo saanan hojii guddaa hojjechaa ture. Haa ta'u malee warra Oromoo protestii oofaa turan sun amma laali nama akka Jawaar nuyi warra adda bilisummaa Oromoo sagalee bilisummaa Oromoo qabanne 80moota keessa haga ammaatti isumaan jirru obboleessa fi Jawaari fi gartuun isaa ka'aniiti qilleessa Oromiyaa bilisoomnaa jedhanii OMN dhaabanii qeerroo fi qarree biyya keessa jiru san barataa beekaa Oromoo kan OPDO keessa galee achitti rakkate san dammaqsanii Oromoo protestiin bu'aa akkasii buuse. Namoonni akkasii illee seenaa Oromoo qabsoo Oromoo keessatti kabaja qabaachuu qabu. Wanna hin yaadamin tokkotu hojjetama. Ammallee wanna hin yaadamin tokkotu hojjetamuuf deema. Maaliif hoo jettee ummanni kun rakkachaa jira. Ummanni kun hidhamaa jira. Ummanni kun reebamaa jira. Ummanni kun saamamaa jira. Hundarrammoo ummanni kun nagaa dhabee jira.
Kana waan ta'eef hojii baay'eetu jira fuulduraa fi warra akka kiyyaaf akka kee anillee hin beeku ani soorama obbaasee jira. Hin bahin itti yaadanii Oromoo tokkosaa odoo hin gatin namni gatiin qabne hin jiru qabsoo Oromoo keessatti. Nama diina keessa jirullee ofitti deebisuu yaala. Namni waliin jiru immoo uuman namaa ofumaa isaatiif we are full of contradictions. Jaarman siyaasaa mooyyuun internal contradiction qaba. Internal contradiction tokko hookani yeroodhaan hin hiikamne ta'e dhibeedha. Si caccabsa. Si dadhabsiisa. Adda bilisummaa Oromoo akkasuma ta'e. Ammallee warri ijoolleen amma qabsoo oofaa jiran internal contradiction hoohii kan hiikamu ta'e si gabbisa. Dawaa si ta'a. Hoo kan hin hiikamne ta'e immoo si cabsa. Si dadhabsiisa. Diinaaf hiree kenna. Kanaaf Oromoon Oromiyaa dafeen argadha. Oromoo rakkoo keessaa dafeen baasa. Kaayyoo adda bilisummaa Oromoo isa bu'uuraa sanan lafa dafee bakka hangaa ka jedhu walaa qusatu waliinaa mari'atu wal ta'ee akka jaarsolii maccaabsuu dhamaa sani karaa tokkorraa deemuun siin jedha gaafii deebisee yoo jiraate hin beeku. Fayyaa ta'e akka gaarii deebistee dhugaadha dhaamsi kee waan barbaachisaadha waan keessa dabarfatame baay'eessa gaggabaabsitee nu duratti haftee nu agarsiiste kanaaf galatoome. Egaa mariin keenya waan naannoo sanarraa Oromoo qofaa miti yookaan Oromiyaa qofaa miti waan naannoo sanarraa illee xiqqoo dubbachuun hin hammaatu waanuma sila jedhette walitti hidhee kan jiru warri naannoo sana bulchu egaan yeroo garii naan laalu siyaasaan alafa laaluun tattaaffadha. Namni biyya sanaa Tigree haa ta'u, Amaaraa taatu, Oromoo haa ta'u, sanyii biraa irra jireessisi hiyyeessa. Irra jireessisaa jiruu gaarii barbaada. Mirgisaa kabajamuu barbaada. Keessa eenyu outliers jiraachuu danda'ani sanaan achi ka jiru mirga isaa barbaada, jiruu nagaa barbaada. Garuu irra deddeebi'ee waan wayyaa'uu dhabu tokkotu yeroo hundanaa ajaa'ibsiisa. Anaaf ati xiqqaatu yoo Hayilamaariyaamiin mootummaa qobaatti lakkaa'uu dhiisne mootummaa 4 arginee jirra Hayila Sillaasee irraa kaasne. Dargiin Hayila Sillaasee innaa buusu egaa akkuma silaa fakkeenya Jeneraal Waaqoo Guutuu Rabbi Rahmataa godhuu fi kaasnee dubbanne sana waaqarraa siyyuma Egzaabeer jedhanii warri xiqqoo Giriik irraa ta'u Armeeniyaa ta'u sanyii biraa irraa dhalatanii bifti diddiimatee Yihudaa irraa isa taatu qobaatti of laalanii sanyii guddaa of godhanii isa mooyyeessa daalacha akka keenyaa kana of jalatti garba godhanii fudhatamee illee sodaatamanii jarrillee biyya sinii kennine Xaaliyaanii jalaa sin baasne nagaa sinii goone akkasiin jiraataa turan ulfinni sobaa sun uummanni jalatti miidhama. Gubbaatti immoo inni isaan qeessiisi maarreen isaanii himaa sun hin taane darbatamuu qofa miti lubbuu ofii dhabanii akka malee salphatan. Egaa ilmi namaa isaaniin booda kan dhufe immoo warri aarmii keessa turani silaa hin argan jettee yaadda abboo warri kun sadarkaa sanarra sodaatamaa kan turan suni hammeenya waan dalaganiif akka malee deeman uummata kana wayyeessuu qabnaa. Hammeenya sana fakkaata dalagamuu hin qabu irratti fuulleeffachuurra jarri kunis immoo ofii isaaniitti ammallee nugusa biraa ta'anii dhufanii akkuma bara isaanii immoo dabballeen isaanii Arongaadee Limaati jedhanii gabaree mahabariin adda addaa ijaarame Gojjaam keessatti maarreen tolfame Gaambeellaatti ruuzat akka malee jira uummanni quufuuf deema suuraa agarsiisu Ogaadeen keessatti gaazii baasaa jirra akkuma Middle East biyyi guddatuuf deema inni mootummaa jala fiigee waa funaannatu kanuma oofaa ture waan namni biraa dubbatu hin dhagahu waan namni biraa himatu hin dhagahane hammeenya deemaa jiru takka gurra
itti cufatanii dhuma kophaa fiigaa turan isaanis hin salphatan. TPLF dhuftee Awurooppaa fi Ameerikaan harka jala dhooftee jarri kun dhufanii egaa jalqaba firii maarkeet jettee dibbee dhooftee ammoo biyya ammallee sangaan qotatee jiraatu sana keessa hin taane xiqqoo achi immoo jijjiirrattee developmental state jettee sana jala ka fiigugaa manni barnootaa banamee yuunivarsiitiin guddatee karaan bal'atee indastiriin ijaaramee GDP'n guddatee dabballeen dabala nama hunda bas kana booda wanti duuba deebi'u hin jiru biyyi guddateen gurra nu duuchanii rakkoo deemaa jiru namni dhagahu dhabame waan uummanni barbaadu namni dhagahu dhabame hin hafne isaanis darbatamuu qofaa mitiin salphatan. Baay'een isaanii namoo agartaanii kaaniin du'e. Warri immoo amma aangoorra jiru kan hunda gaddeebi'anii laalanii maaltu ta'e zabanoo wayyaanee sun maaliif akkas salphatan? Dargii maaltu salphise? Haayile Sillaasee maaltu salphite? Sanirraa maal wayyeessuu qabnaa? Jechuu dhiisanii waan ofii tolfatan waan ofii walitti suphatan sana amma akka waan haaraa ta'e uummata irratti gaffee jiran. Samiidhaan dhufne jirru kun ijoolluma biyya keessa dhalatan ijoolluma hawaasuma sana keessaa ba'e. Namni Chaayinaa irraa impoort isaan godhe hin jiru, Ameerikaa irraa impoort isaan godhe hin jiru. Rifleekti gochuu dadhabuun kun maal rakkoonsa maaltu amma warree mootummaa kana jala fiiguu bakka waan shaggar keessa kiiloomeetirii 5 wayii karaa irratti bilicii tolfamte sana yoommoo miila meetirii 10 keessa seenan jedha warri biyyaa dhufe uummanni jiraatu sun korreenteeyyuu hin argatu ammallee taa'ee bishaan hin jiru. Kana guddina godhanii heektaara xiqqoo tokko waa qotatan sana biyya guddate keessatti namni tokko heektaara 1,000 qota gabareeni. Kana guddina godhanii abbo dhiironni kun amma dura hojjetame jedhame faayidaan finne gaddeebi'anii maaltu dhowwaan ogguma teessee jechuun deebisitu qaba jechuuf osoo hin taane laalteen naa laaltu maaltu akka namni gurra cufatee ija isaa dunuunfatee waanuma takkittii ofii bakka wayirra tolfate sana hojiirra oolchaa uummata irratti hin fi'aa rakkachuu. Saayikilii kana keessaa bahuu dadhabame na dhibaan akka nama tokkoon laaleetan namni hundinuu gaariidhaan jedhana nama esseenshaalii nama gaariidha hundi nama hamma seenee ajaa ta'uus amala seetiin hojii seetiin nan agarsiisne isiidhuma ammatti mootummaarra jirtu PP'n illee individuaalii garii namoota gaarii ta'uu malu maajoritiin isaanii maaltu isaan sammuu isaan duuchee hammeenya dalagamu kan hunda akka waan hin jirretti fakkeessanii akka isaan deeman ka dabreerraa barachuu isaan dadhabsiisi maal si fakkaata silaa jiraanneerraa dubbannuufan kana si dura qabe. Gaarii kun gaafii deebiin qabne abbaa giddii waan jirutu Oromoo isa kana keessaa baafnee fudhanne Minilik nama baay'ina Oromoo miliyoonii 10 irraa miliyoonii 5 gadi buusee jedhanii isa hammeenya san booda Haayile Sillaasee fudhatte Haayile Sillaaseen nama xiqqoo hidhe nama xiqqoo ajjeese. Dargiin nama baay'ee hidhe nama baay'ee ajjeese. Tigreen nama 1000 lakkaa'amu hin ajjeeftellee nama 100 ol yeroo tokko mana hidhaati akka qabdu siinuu himte. Mootummaan Hayilamaariyaam isumaan itti fufee Oromoo protestiin jabaachaa waan tureef hiikaa turanii isaan yeroo san xiqqoo inni amma dhufe kun immoo bakka itti nama hidhuu hin beektu baay'ee 100,000 Oromoon hidhamaa jira. Inni hidhame immoo akkasumaan waan hidhamuu fi koortiin isaaniitu hiikaa hoo jedhanii hin hiikani amma namoota akka Abdii Raggaasaa hoo fudhatte takka Awaash geessuu takka as geessuu takka achi geessuu hin dhoksuu namoonni akkasitti rakkatan waggaa 4 waggaa 5 eeggaddoo isaan hiikaman waggaa dhaga'u. Maali kan Oromoo kun wayyaahaan deemu hammaataa malee si jechiisa. Egaa jarri kun warri amma PP jedhamanii Oromoo fi Oromiyaa akkasiin jeeqan kun jarri kun bari OPDOdha.
jarri kun bari EPRDF warra biraa miti. Namoota takkaa lama ka keessaa ofitti galchanoo ta'e malee namoota amma erga isaan of ijaaranii PP ijaaranii booda biddeena nyaachuu fi hojii argachuuf jedhanii itti galan ijoollee qeerroof qarree yoo ta'e malee aaduma santu deemaa jira kana isin jedhuun qaba. Egaa mootummaan haga ammaa jiru kun hundisaa kan maqaa dhoofne kan aniibati keessa jiraanne mootummaa shanaa ta'uu afuroo Hayilamaariyaam dhiifne kun hundi mootummaa Oromoo miti. Inni ammaas dabalate. Mootummaan Oromoo kanarra wayyaa ta'aa ka jedhu abdiidhaan deemnaa natti fakkaata. Maaliif jennaan namni siyaasaa Oromoo oofu hundi gadaa Oromoo faarsa. Aadaa Oromoo isaa amma Boorana keessa jiru san kan taa'ee waliin mari'atee fixee deemu. Aadaa namni karaa deemu hoo korri kan walgahee taa'u ta'e dhaqee taa'ee waliin dhagahee yaada isaa kennee dabru. Aadaa sanoo ka guddifnu ta'e mootummaan Oromoo gaafa argamu hammeenyi hoggaa mootummaa shan jalatti argine kun hin deebi'u ka jedhu abdiin qaba. Haa ta'u malee yeroo tokko tokko immoo hoggaa yaaddu ahaa inni kun ta'inaa godhuu danda'a anumta odoon bakka san fudhadhe ati odoo fudhatte warra amma humna ta'anii lubbuu isaanii kennanii muka keessatti rakkachaa jiran kun godhuu danda'u ka jedhu kun immoo gaafii guddaa. Ani naman hoggaa 10 hidhamee bahee abbuma ta'eef kanan himu hoo aangoo qabaattee nama hiite nama seera malee hidhin hoo hiite reebin hoo boojiteen ajjeesin erga harkaan qabatte sammuun namaa kana fudhachuu qaba dura qawwee qabadhee nama tokko itti dhukaasee hoon madeessee qaba harka kiyya gale namni kun kana booda seera jala jira ka nyaatu ka dhugu kana dhani qabu qabaachuu qaba san booda ajjeefamuu qabu reebamuu qabu ka jedhu barachuu qaba sammuun nama siyaasaa hoogganuu sammuun nama dabballee nama siyaasaa ta'ee hojjetu kana fudhachuu qaba. Aadaa nama biyya sanii gida lawusiin jedhaa bar namni hoo qabame. Kun akka namichi tokko amma piroofeesarichi tokko sabaatti zaruu hiila jedhee itti murteesse argite. Yaada san akka hin qabaanne haa hojjetu namni siyaasaa Oromoo hoogganu. Jaal Daawud jala isaa jiraatu, Piroofeesar Mararaa jala isaa jiraatu, Abaa Obbo jala isaa jiraatu, namni siyaasaa hoogganu, namni nama barsiisu, namni nama qaru mirga ilma namaa tiksuu irratti sammuun isaa kanarratti qajeelu ta'e kan Oromoo sun immoo fooyya'uu dandeessi ka jedhuun qabu. Hoo akkas ta'uu baate maal goota amma PP Oromiyaa kan kunoo qotee bulaan Oromoo akka manaan baane gootee fixxu sana odoo Abaa Obboon bahee bakka tokko argatee hunda siqee hidhee ajjeesamu maal godha? Kana sammuu kee qopheessitee nama akka namaattan tajaajila. Diinni kiyya har'a diina ture erganaa harka gade immoo diinaa miti barachuu qaba deebi'uu qaba jettee ka yaaddoo ta'e nama hidhuun nama ajjeesuun nama wareeranii qabeenya irraa fudhachuun inni kun hin dhaabbata. Hoo akkas ta'uu baate vicious circling kun ittuma fufaa eessa dhaabbataree namni biyya san jiru jaarmaa siyaasaa hoo dhaqxee aangorra baate obboleessa kee echuma kee fira kee kana abbaa manaa ka haadha manaa gara hundaanuu isaaniif hojii arguu isaan jiraachisuu atillee duroomuu isa kana qabatee namni deemu siyaasaa hoo hoogganuutti ka'ee yeroo dheeraa achirra jiraachuu barbaada. Kanaafi achirra jiraachuudhaaf immoo yuni yaada tokko qabattee deemtaa isiinoo ka diddu ta'e nama isii mormu hidhuu ajjeesuu kanaan deemta takka ajjeesuu eegallaan immoo dhaabbattu. Kanaaf vicious circling kuni akkasitti waan deemuufi tokkoffaa Oromoon aadaa gadaa sanitti odoo gad deebinee
aadaa nafxanyaa isa sammuu keenya seenee keessoo nu warra barannee fidan lakkoofne jennu nu rakkisu kan isa ofirraa dhiifne oduu akka Oromoon dursun kayaannu ta'e gaafa mootummaa Oromoo arganne hidhaanillee duutillee dararamni kun hin hafaa ka jedhuun qaba. Hiyyummaan kam goota taate hoo jette hiyyummaan moo jedhigaa odoo nagaan jiraate odoo dararamni dhaabbate hiyyummaa ummata kee waliin taakilii goota ka jedhuun qaba. Fixadhe. Barakaa argadhu haayilu egaa waanuma na dhibu tokko tari'atis egaa namni maal jedhu karaa wayiitti silaate teenya akka du'ee lakkoofnamoo maal jedhanii yaada garii tokkommoo ammallee rakkisaa kan ta'e anaaf jechuudha. Nama kaaniif qajeelaa ta'uu danda'a. Waltajjii siyaasaa Itoophiyaa keessaa ammaa warri yuuniyenisti ta'an yeroo dheeraatti rakkatanu waa hundan Itoophiyaa አንድነታችን ይጠንክር jechuu malee achi jala waan jiraa dhaggeeffachuu fi fedhiin qabanii bubbulee waltajjii siyaasaa Oromootti illee waanuma sana fakkaatu tokkummaa ammaati warra Maccaaftuu lamaan akka isaan practice gochuuf tattaaffii godhan tokkummaa jecha son ta'een gochaan agarsiisuuf tattaaffii isaan godhan argiteetta. Sanaan achi yeroo baay'ee egaa waltajjiin siyaasaa Oromoo sumuuz ture jechuu fi mitaa taatu immoo dhiphinuma jiru keessatti namni waa practice gochuun gaariidha. Tokko amma hawaasni kun kan ittiin beekamu honest sincere ta'uu isaati uummata dhugaa jaallatu dhugaa walitti himu. Ammallee warri practice godhu hin jiru aadaa isaanii warri hin dhabne. Namni siyaasaa hawaasa ijaaru gara bilisummaa deemna jedhu aadaa wayyaa tokko yookaan ka dur qabu sana deebisee jabeeffatee ijaaru. Ormarraa ka barate mo'amtu yoo taate dhiisaa deemuu. Kana gochuudha egaa isaan keessa amma yeroo baay'ee kan hin mul'anne waltajjii siyaasaa fi waltajjii hawaasaa illee haa taatu. Ani nama baay'ee gaafadheera. Guyyaadhuma waa tokko balleessinee nuti waan kana waan sana balleessine dhiifama. Nuti waan kana waan sana dogoggora hin hojjetan tattaaffata. Waltajjii siyaasaa Oromoo irra ka jiru namni bakka wayii dhaqee leenjifamee takka uummaatti dhalatee nama hoogganuuf nama gaggeessuuf ka dhufe hin jiru. Hundinuu fedhii ofiitiin itti seenee hamma dandeettii ofii kontribiut godha. Kanaaf nama waa wayyaa ta'uu dandeettii beekumsa obsa murtii namarraa nama adda jira ta'uti gaafa hir'inni mul'atu. Wanni kun hir'ina kiyya. Warri kun dogoggora keenya akka gamtaatti illee taatu. Ka fudhatu wayyeessuuf ka tatta namuu diddaadhuma basi quba kan biraatti qabuu malee takkaa kan ofii lakki nuti dogoggorri ka jedhu maal kun rakkoon kun maali akkamiin keessaa bahama jettee yaadda? Lakki kun rakkoo kun rakkuma jiru. Egaa jabinni jaarmaa siyaasaa tokko isa kana. Jabinni jaarmaa siyaasaa tokko hooggannis miseensis sadarkaa adda addaatti waan hojjete xiinxalee gaarii fi hamaa keessaa baasee jabina isaa fudhatee daran jabeessee dadhabina isaa fooyyessee hooka deemuu danda'u ta'e qofa kan jaarmaa jabaa ta'u. Jaarmaa jabaa kan dhabnee fi wanni kun wanta hin jirree fi ka jedhuun qaban. Osoo wanni kun jiraate rakkoon 1999 Somaaliyaatti taate suni jaarmaa keenya bakka lamatti hin baaftuu turte. Inni kun maal agarsiisa? Namoonni gaafa sana achirratti argaman suni balleessaa tokko balleessee innis balleessaa fudhanne akkasumatti deemamee jechuudha. Kanaaf jaarman tokko hoo kan waan balleesse hooggan isaa taa'ee akka nama tokkottis ka balleesse kana jedhee fudhatu
akka hoogganaatittis immoo balleessanoo jiraate fudhatee isarraa of sirreessee ka deemuu ta'e jaarmaa jabaan jechuun isa. Jaarmaa adda bilisummaa Oromoo keessatti ani aadaa kana yeroo baay'een argine. Wanni gaariin tokko hoogganoon adda bilisummaa Oromoo dadhabina jiru hoo itti himte akkuma ani bataasofnu kanatti haasa'amee dhugaadhaa jedhanii fudhatanii deemu. San booda ofii wanni ta'u hin jiru. Kanaaf jaarman jabaachuu kan jabaadha ka jedhamu hoo aadaa kana fudhate namni ummata hoogganu tokko namni hojii hojjetu hunduu hin balleessa. 100% perfect ka jedhamu hin jiru kunoo artificial intelligence amma addunyaa jeeqaa jiru kunuu hoo itti kennite maal siin jedhaanii kana siin jedhee jira ofii waa baduu danda'a jedhee jala sii kataba. Kanaaf keessawummoo hojiin siyaasaa hojiin hawaasaa foormulaa dhaabbataan qaba. Kanaaf ani amma dabree ijoollee tiyyaas ijoollee Oromoo kanan argee soon herraga barsiise. Kanan beeku san sirruma homaa wallan shakku qabu. Siyaasan akkasii miti foormulaa addaa dhaabbataan qabu waan akkasii hoo hojjettu wal dhabdaa waan akkasii hoo hojjettu walitti buutaa. Kanaaf namni jaarmaa dhaabbatu namni siyaasaa oofu haga ammaatti wal qeequu balleessanoo jiraate balleessaa fudhatanii isarraa ka'anii waan gaarii hojjechuu kana warri umurii dheeraa keessa turre bakka baay'eetti hin argine dabreen jira. Isa kana hoo ka guuttannu ta'e jaarmaa jabaa taanaa ka jedhuun qaba. Wanni akkuma ati jette Oromoon ummata gaariidha. Oromoon ummata baay'ee itti gammaddu aadaan isaa bareedadha. Waan qabu waliin qooddata wal gargaara walii mirmata. Aadaa ummataa baay'ee jabaa fi kan dinqisiifamu kana warri siyaasaa hojjetan kanatti dhimma bahu isa hoogganamuu isa Habashaan walirratti intiriigii hojjechuu nu barsiisa san dhiisuu haga danda'ametti garasitti deebi'u. Odoo aadaa gadaa fudhanne jaarmaa siyaasaa tokko namni umurii isaa guutuu hin hoogganu jaalki. Oromoon umurii isaa 8 ga'ee haga 40 ga'utti dirqama qaba. Hawaasa keessatti dirqama san baata. Haga sanitti hin hooggantu. Hooggana ka fudhattu 40 haga 48 yeroo sanii to some exception to the rule hin jiru warri boodas fuulduras fudhatanii hoggaa 8 san keessatti waan dandeessu hojjettee maqaa gaarii fudhattee baata malee umurii guutuu anumatu hooggana ka jedhu kana inni kun dhibee Habashaan nutti fide bilisanii inni calqabaa silaa kan siyaasan Oromoo itti fooyya'u kunillee hoo dadhabame heerri hoggaa afurii waamama korri sabaa hoggaa jedhame hoggaa afurasitti nama argameen korra sabaa waamuu danda'u qaba namni jaarmaa siyaasaa hojjetu. Kanaaf rakkoon tokko kan jiru aadaa Oromooti ala deemudha. Inni kun immoo yuni gaariin ta'uu dadhabina fidaa wal dhabdii fidaa kan jedhuun qaba. Hoo kun kan sirraa ta'e hoo akka Oromootti kayaamnu ta'e karaa gaarii deema Oromoon jedhee yaada. Ayyee ulfaadhu Haayiluu egaa adda kan maayyoo waan ta'eef akka taphaatti si gadhiisuuf hin deemu. Dubbiin barbaada. Akkitti amma immoo ani namni kaanillee hordoftoonni sagantaa kanaa warri waan kana caqasullee gara fuulduraatii fi bifa danda'ameen yaadatti kennachuu danda'u. Ani amma wallaala kiyyatti amma namni baay'een tokkummaa Oromoo naa jedhu yoo isa jaarmiyaa siyaasaa ta'e akkuma ofii gurmaa'e sana gartuu isaa jalatti namni galee akka isaan yaadan sana jala yoo deeme tokkummaa Oromooti. Yoo waan gartuun suniif hoogganni isaa hin fudhanne tokkummaa Oromoo diigama.
tirakkata namni properly yeroo sadarkaa ammatti jirrutti tokkummaa Oromoo akkamiin keessaa bifa siyaasaatiin jechuuf argamsiisnannaa jedhu ani dhibeen keenya tokko jaarmiyaa siyaasaatiin fakkaatu. Akka hawaasni keenya ammatti jirutti fi amma durallee itti turetti jaarmiyaan siyaasaa siin akka biyya faranjii sun namni bakka biraatti ijaarratee fidee gubbaa gadi abaluu olaanaa abaluu gadaanaa godhee ijaaru sun hin taane agaarraa successful hin taane yes jalatti gurmaa'amee bu'aan argame hin jira garuu hawaasa kana hin fakkaanne guutummaattu isiin rakkoo tokko isirra yoo aanuu hin dandeenye atama sirna gadaa jettee taanni jaarmiyaa of danda'e. Hawaasni gosa balbala maarreen jiraatullee innillee jaarmiyaa. Sanallee yeroo ammaa namni baay'een mana barnootaa galeeraa waa qoqqorachuu bifa hedduutiin hawaasarraa beekumsa qaba. Hawaasni kun akkamiin jira ijaarsa hawaasa kana fakkaatu eessaa argama jedhee yoo malatti hin barbaanne isiin hin taatu warri amma shaggar jirus akka ofii barbaadu waliin dhufee bakka biraarraa waan dhagahe prosperity haa ta'u free market economy haa ta'u achitti bocatee achii gadi miseensa isaatiif jaarmeessa uummata dabarsa malee uummanni kun maal barbaada guyyaa takkallee. Even within Oromoo illee warri qabsoo gaggeessaa jiru kun as geenyeerraa asiin booda immoo fuuldura deemuudhaaf uummanni kun maal barbaada? Maal barbaadaan waan hedduudha. Mootummaa Itoophiyaa jalatti buluun barbaadu qofa osoo hin taane akkamiin gurmaa'uu barbaada? Gurmaa akkamii jalatti gurmaa'uu barbaada? Sirna akkamii deeffatee ijaarrachuu barbaada? Egaa yoo kun hin argamne fagaannee ka deemnu hin fakkaatu haa ta'uti hadhaa kan isirra akkati yaadatti kennattu ka barbaadu yeroo baay'ee namni walgata karaa irratti irra guddaa siyaasaadha jennee dhiisna. Amma yoo fudhanne 2018 asi gariin nama bilisoomneerra ka jedhu jira. Oromoon bilisummaa argateera warruma waltajjii siyaasaa Oromoo gubbaa turan gariin isaanis hoogganuu gubbaa kan turan sincerely Oromoon bilisoomeera aangoo siyaasaa qabateera ka jedhu jira. Early 90s immoo kanuma waliin beeknu OPDO'n immoo nuti bilisoomsee Oromoon bilisoomee tuffachuu dhiisnee akka namaatti irraa fudhanne akka isaaniitti bilisoomneerra jedhaa turani. So galii wal fakkaataa kiliir ka ta'e tokko amma namni gariinis politikaalii hiree ofii murteeffachuudha uummanni Oromoo murteeffateera ka jedhuun gabaabsuu barbaada. Gariinis immoo hiree uummanni Oromoo hiree ofiitiin akka inni murteeffatu qabsaa'aa jirra himatan malee qulqullaa'ee sirna jiru kana hin barbaannu isin waan tokko cinaa qabsooti. Itti aanumoo walakkaan naaf immoo sirna kana ijaaruuf deemnaa clearly sammuu uummataa keessatti dhaloota keessatti yoon goone eenyu blank check hiree ofii murteeffannaa zabana ammaa kanatti fudhattee deemuun nama akka barbaadeetii hiikkatee karaa irratti hafuun faffaca waliin dhufne yaaduma kiyya maal akkamitti ilaaltaati? Haa waliin haasofnuufi. Lakki kun gaafii irratti haasa'amuu danda'amu deebii tokko hin qabu malee. Egaa wanni ani dhibataa gammaa haasofne kana wanni akkasii irratti haasa'anii garaagarummaa nuu jiraate walii kabajanii waliin deemuu danda'u jechuudha. Isatti hir'ata malee. Kanaaf akkuma ati jette bara Tigree OPDO'n Oromoo bilisoomsee jettee kanuma haasa'aa baateemi. Silaa OPDO'n Oromoo bilisoomsite PP'dhaa jiru kun Oromoo bilisoomsa hidheen haasa'u beektaa? OPDO'n bara san Oromoo bilisoomsifne maali Oromoodhaan dhaabbatteen beektu OPDO'n? Warri amma immoo yuni bara Oromoo protestii sanii nama protestii san hoogganu waliin jaarmaa siyaasaa waliin isaa ta'uu gartuu Jawaar fa'aa waliin isaa ta'uu warri waliin turanii
protestii sanii haga tokko gargaaraa turanii amma immoo isa gananii erga PP ta'anii amma immoo Oromoo waa hunda argatee jira bilisoomee jira ka jedhan kuni isaanillee Oromoodhaan dhaabbatan akkanaan ilaalutti namumti nama isaa hidhu tokko namumti nama isaa ajjeesu tokko namumti nama isaa qabeenya isaa gubu tokko nama saniifan dhaabbadha ummata saniifan dhaabbadha jedhee haasa'uu akkamiin danda'a buleessoo. Kanaaf namoonni PP keessa jiran namoonni maqaa isaanii beeknu namoonni gurguddoon kabaratan Oromoo miti jechuun danda'an Oromoodha hundi isaanii. Namumti abbumti beekee Oromummaa isaa himate miti jechuun hin danda'amu Oromoodha ofii Oromoon isaanis hin fillee Oromoodhaafis hin dhaabbanne isaan Oromoonis hin bilisoomne akkana jedhu Oromoon waan argate qaba. Waan argate san jabeeffatee waan itti hir'ate san immoo itti guuttata. Kanaaf mootummaan PP mootummaa Oromoo miti mootummaa Itoophiyaati. Gaafin Oromoo immoo haga har'aatti hin deebine isaan deebite jedhanii maaliif jedhanii yoo jette Oromummaan tuni asirratti haa dhaabbattu jedhanii himanii bar. Oromummaan tun kana booda deemtu Oromummaan tun kana booda Itoophiyaa ta'uu qabdi jedhanii murteessanii ummaticha irratti Itoophiyummaa oofaa jiru isaan. Inni kun ifa ta'ee beekamu qaba. Kanaaf Oromummaan hoo achirratti kan dhaabbattu ta'e Oromoo ta'anii boonanii mul'achuun aadaa ofii guddisuun sirba barbaachise sirbuun miidhaa sirra ture san kan aannolee haa ta'u ka calanqoo haa ta'u ka tuulamaa haa ta'u kamaammoo mazammir fannifame haa ta'u ka jeneraal Taaddasan ajjeefaman haa ta'u kan reverend guddinaa tumsaa jaarsi namummaan isaa namaa olii sun fuudhanii ajjeesanii gatan haa ta'u eenyu lakkoofte isa kana hunda Oromoo ta'uudhaan wanna irra gahe waan ta'eef jireenya isaa seenaa isaa keessatti yeroo hunda hin yaadata irratti kataba irratti sirba hin faarsa inni kun hundi Oromummaa jabeessa inni kun haa dhaabbatu jedhu warri PP Oromiyaa. Egaa namni kana dhaabuu barbaadu Oromiyaa aniifati barbaadnu san fiduu hin danda'u. Isa kana maalan fidha kan mootummaa. Saniin ala Oromoon biyya Oromiyaa jedhamtu takka barbaada. Gaafa san bilisoome jechuudha. Biyya nagaa qabdu biyya namni keessatti hin hidhamne biyya namni keessatti hin reebamne biyya Oromoon qabeenya isaa ofii isaa irratti ajaju biyya Oromoon afaan isaa akka barbaade keessatti dubbatu barbaada biyyi tun hin argamne biyya tana argachuuf deema isa kana gaa amma kan jiru hiree tokko saba tokko jedhamee kan faarsamu biyya takka qabnaa hiree takka qabnaa saba tokko nuyi ka jedhamu sun inni kuni waa hunda walitti qabee jira. Kana booda amma namoonni abaaboo jedhamanii kaayyoo adda bilisummaa Oromoo kan dursan fudhannee deemna jedhanii akkasitti qabsoo gochaa jiran namoonni Oromiyaa keessatti bakka hundatti waboo magarsan kuni isa kana fudhatanii wanna deeman natti fakkaata. Oromiyaa argannu tana ummata biyya san keessa biyya keenya jiru waliin qoodannamoo hin qoodannu inni kuni Oromootu murteessa. Oromiyumti jedhamtu sun immoo kophaa si haa dhaabbattu moo biyyuma dur nu koloteeffate kana kolonii nu goote tana keessatti qabanna ka jedhu kan isa kanas ummatichatu murteessa. Isa kana akkasitti ifa ta'ee waggaa ka deemu ta'e sadarkaadhaan kan itti deemamoo ta'e ummata achi keessa jiru sirrifachiiftu ofii keetiifillee namni baay'een beektaa Oromiyaa haasa'eet Oromummaa sitti beekti Itoophiyummaan keessa jirti hin quuqti. Inni akkasii sun qabsoo duubatti
akka deemtu godha. Daftee akka rakkoo keessaa hin baafnu si godha. Ani akkasitti laala. Ofii wanni guddaan kan jiru kaayyoon adda bilisummaa Oromoo kun 1973 1976 wanna lafa kaa'ame waan ta'eef jarana wanni dur lafa kaa'ame sun amma hin ta'u jedhee beekan Oromoo irratti mari'achuu qaba. Inni kun open ta'e banaa ta'e namni taa'ee kana irratti haasa'uu qaba. Kunoo ta'e maaltu ta'a? Kunoo ta'e maal fidaa? Keezii analyzii goota malee political program adda bilisummaa Oromoo miti kan analyze gootu yeroo akkasii. Hoo akkas ta'ellee garaagarummaa jiru dhiphisuu karaan itti deemamu ifa ta'uu hin danda'a. Wan akkasii illee hin jiru maaliif jennaan isa dur taa'e kanarratti bu'uun barbaadu namni. Inni kun aadaa gaarii miti anaaf. Amma umuriin ani qabu irratti aadaa gaarii miti. Laaluu danda'uu qaba garasiif garana garagalchee. Na ifa ta'ee miseensonni jaarmichaa ifa ta'ee kana fudhatanii deemu. Hoo akkas ta'e walirraa bubbu'uu fi wal qooduun kun hin argamu. Hiikan isaa xiinxaluu barbaachisa maaliif jennaan yeroon deemaa waan jiruuf duri akkas ta'e amma kun afaan Oromoo dubbatamaa jira. Isaan hojjechaa jirra isuma dur kaafnu san kaafnaa jedhee namnoo ka'ee lakkii isa sanin kaafnu inni kun immoo deebi'ee jira ofiin guunne isa kanallee hin guddifna wanni hir'ate immoo jira maaltu jira. Ummanni bari Finfinneen kan Oromoo miti jechaa jira. Hai. Ummanni bari Wallaggaa kan Oromoo miti jechaa jira. Warri dursi si gabroomsi, warri dursi eenyummaa kee balleessuudhaaf waa hunda hojjechaa ture. Egaa wanni qilleessa akkasii kun bakka jirutti kaayyoo dura dhaabbatte san wanni laaffisu jira hin jiru. Lakkii jira. Maaliif hin jirre jira maa kanatu jira kanaaf laafuu qaba. Lakki sirumaa immoo warri dursin illee Finfinneen kan Oromoo si jedhu warra ammaa immoo Finfinnee dha'uun kan Oromoo miti jedhani Wallaggaa keenya jedhu sanuu nama barate nama isaanii nama qawwee qabu sirumaa jabaachuu qaba kanarraa riferendamuu kan jedhu sanuu barbaadu warri jedhu immoo dhufuu danda'u. Ani amma riferendamii naa kennamuun jedha libraalaa ta'uu jedhee hoggaan jedhe warri biraa immoo lakkii riferendamii maaliif itti deemna hin deemnu. Maaliif jennaan qabeenya keenyatti bu'aa jiru eenyummaa keenya handhuura Oromiyaa fudhatanii ofii fi wannoo jechaa jiru jedhee namni mormoo jiraata isa kana teessee dhagahu yaada wal jijjiiru lakkii hoo kun ta'e kana kanaaf karanaan deemna haga kana immoo deemne haga kana garas deemna jedhee namni marii akkasii gochuun illee hin jirti. Wanni akkasii natti mul'atan siin jedha abbaa Giddi. Galatoome waan baay'ee waan gaarii dubbatte keessaa'uu namni qabsoo uummanni qabsoo gaggeessu yeroo hundaa'u kophaan jiru addunyaan hin jijjiiramte naannoon ati keessatti opereet gootu hin jijjiirama addunyaan hin jijjiiramannaa jennu. Ilaalchi namaa hin jijjiirama, beekumsi namaa hin jijjiirama, akkaataa jireenyi namaa hin jijjiirama, teeknooloojiin hin jijjiirama. 70moota keessa addunyaan ture hadha hin jiru. Uummanni Oromiyaa illee hadha bakka 70 keessa ture irraa adda jira. Hubannoonni keenya illee adda jira. Seenaa uummata Oromoo jedhamee amma dura dhagahame irraa baratamee hadha sadarkaa gahame irraa hir'inni qabaachaa jiru illee beekuu bira geenyeerra seenaa Itoophiyaa jedhame kan himame illee hir'inni inni qabaataa jiru kijibni inni illee qabu argaa jirra. So waan baay'ee taa'anii irra deebi'anii yeroo amma keessa jirru kanaa waliin waan fakkaatu tolfatanii waliin mari'atanii deemuun waan hammaataa miti dhugaa keeti jechuuf egaa amma sa'a dheeraa si qabeera kana caalaa si tursuurraa waan gaggabaabaa si gaggaafadha. Egaa biyya faranjii kana akkuma atu beektu namni waa hundaafuu qalbiidhaan beekumsaan
ilaalu miidhama namaa kanan barbaadanu. Nama tokko yoo namni karaa malee yoomatti iyyallee sammuu na jeeqe jedhanii gargaarsa barbaadu haakima bifa adda addaa qabu bira dhaqu. Nu immoo egaa biyya rakkina sana keessaa waan meeqa keessa dabarfannee dhufne ati umrii ijoollummaadhaan bakka takkatti confined taatee waggaa 10 ka ta'uuf du'aa jiruun bor jiraachuun si bakka hin beekamne cinqii hedduu keessa dabarfatte sana hunda gad baasanii dubbatuun laafaa miti. Hamma ati nuun qooddatte irraa waa hedduu hubachuu dandeenya. Ergaa see dhuftee tattaaffattee at least amma isaan saayikoolojistii haa ta'u ka biraa barbaaddatte miidhaa sana xiqqoo ofirraa xiqqeessuuf tattaaffii goote jirama maal abbaasaa jettee dhuma qorra biyyaatti dhiiste. Gargaarsa argadheen beeku hin gaafannes. Kanaaf gargaarsa hin gaafannes waan akkasii ittiin seenne egaa jireenya mana hidhaasanii hamtuu akka taate argite kanasitti mesun innu xiqqaadha. Odoo nama mimmi'eechee himu ta'e sila kana caalaa nama boochisa. Haa ta'u malee bara sanii gartuu lamutu jira mana hidhaasan keessa. Mogodii fi ta'aadoorna jedhamutu jira. Warri mogod kun isaan pozitiividha. Yeroo hundi hin hiikamna jedhanii yaadu. Karra laalatuma oolu isaan. Warri ta'aar jedhamu kun immoo kuni namichi nama hiikuu yerootu nu hiikaa jedhanii taa'u gartuu san keessa jiraan. Kanaaf iskiriiptoo hojjettaa, abishii gurgurtaa, baaqelaa gurgurtaa kanuma oduu jettu yeroon dabree dhufee hiikamne baay'ee natti dhagahamee na jeeqeen beeku. Wannoon miidhaa mana hidhaa sun okeejinii lama yaadadha. Okeejiniin tokko gaafa hiikamnu waggaa 10 booda namoonni ana biraa hafanii yaadeen booye achitti namni gammadee wal hammataa hin koflaa hin taphataa nan booyan. Na hiikaa dhabee namni kun firatu hiikamee fi jedhanii na gaafatu warri dhufan ala. Lakki isumati hiikamee jennaan maaliif booree? Naani yeroo san maaliifan booyesee ta'e isheetu fa'aa nagarii fa'aa warri waliin hojjechaa turre isaan hafanii soo wanni natti mul'ateen ajjeessu ka jedhu ture. Samboo lamboonye natti dhagaama keessa kiyyaa booda deemee gaafa warri OMN waa'ee nadhii na gaafata nan booye kan addunyaan hundi dhagaye. Na inni suni wanna na boochise sani mana hidhaa odoon ta'in rakkoo achi keessatti waliin turre sanii fi isa gatee ani asitti argamuu kiyya natti fakkaata. Ibintoota kana lamaani kan na rakkisaa turanii erganii OMN irratti akkasitti wannoo jedhee booda dudubbisuu yaale waa tokko dudubbisee amma dhiisan jira. Isatu affeekti na godhe kan mana hidhaa caalaa. Inni sun immoo yuni haga gaafa sanitti nam dammaqaa nagaasaa gaafii san na gaafatutti ani hin nanaasa waa'ee jaalladhi nama baay'eetti yeroo baay'een kaasaa ofii booyeen beeku. So inni sun na yaachisee jennaanan ofumaa kiyyaa kitaaba dubbisuu yaaduutti ka'ee amma xiqqoo fooyya'aan jira akkuma argitu malee manni hidhaa sun hamaadha. Akkuma jette asitti hoggaan itti mubari akkam taatee nama taatee jiraattaa jedhanii na gaafatu warri faranjii. Kanaaf ergaan as dhufee gargaarsa homaatuun arganne
erooni natti dhagahame yeroo san ture. Of course video san warra OMN dabarsuun isaanirra turre yookiin muruun isaanirra ture. Yookiin immoo yuni nagaafachuun isaanirra ture erga dabarsanii booda iyyan baay'isu jedheetuman dhiise maaliif jennaan nama waa guddaa hojjeteefan boo'e jedhee dhiise isarraa kaatee ka jettu taanan ani gargaarsan gaafanne haga ammaatti akkasumatti jira siin jechuun. Lakki insidentii irraa ka'ee osoo hin taane naachuraal zabana ammaa kana mataa kiyyaan yeroo baay'ee ammaa onnis hiree argannaan sababuma barbaadeen itti dhaqaa gargaarsa akkanaa fudhachuudhaaf gaariidha ka jedhu rakkoo atamma himte isaan jechuma ofii danda'e yoo qaban asirratti hin dubbadhu san nama miidhame irraa hafuun ofii isaatii miidhaan nurraan dhaqqabsiisu sun warri waan kana irra bobba'e hiikaa qabanii fi biyya kana immoo waanuma xixiqqoof bakka hojii argite yoo jiraatte insidentiin xiqqoo tokko yoo mul'ate dafanii dhufanii bas maal gargaarsa hin naqxaa kaawunsilara barbaaddaa siin jedhan inni akka keenya ibidda keessaa ba'e kun hin koofla maaltu ta'e jettaat isaan rabbashamanii nagaa dhabnee faayinaali kana irraa ka'eetan yoo itti yaaddee egaa nan beeka nama naannoo keenyaa sun xiqqoo mataas jabaanna waan akkana barbaaduuf hin deemnu. Anyway hamaarra jirta jechuuf hammiti yooma gammoo namni biraa fudhachuu gargaarsa akkanaa gaafachuun bakkeessaa warra Awurooppaa jirru wanta akkasii kun baasiinsaas guddaa miti. Tattaaffachuun gaarii. Akkan dhufeen odoon itti mee jiraadhe tajaajila gaarii naa kennuu turani amma ergan ture booda akkuma sitti ani natti dhagaamne gaafan sitti mesan insidentiin gaafa baanuu sunii natti mul'ata san booda inni lammataa ka dhufe gaafa interview OMN sanii inni sun na yaachisee jennaanan waa dubbisuutti ka'ee hoggaa yaadu maal ta'a eessa ga'an immoo maal of qabeetuma manatti taa'uu nan danda'aa jedhee ofirraa dhiisee ofumaa kiyyaa odoo waa dubbisu odoo waa jedhu garasiif garanaa walitti hidheetuma as ga'ee amma nu biratti qaaliidha tajaajila akkasii argachuun. Duraanii odoo ta'ee hin danda'amaa ture nun beeknu malee. Kanaaf homaan jedhu lakki amma akkasumatti jala baana. Homaa miti lakki ati homaan taane ani gaariidha jechuuf yooma waan sana keessa dabarfatteef beekuudhaan malee garuu gaarii namni biraa ka dhaggeeffataa jiru. Abbuma fedhe hidhaa qofaa miti biyyuma keenya keessa bakkumatti dhalannee guddanne sunu inni nu tiraawomaa guddaa qaba. Kanaafis sanoo himatanii gargaarsa barbaaduun hamaa miti jechuuf maaliyyaa rakkoo akka keetii du'aa jiruu keessa waggaa 10 nama jiraate dhiisi. So kana asirraan dhiiseetan waan maayyii lamaan tokko si gaafadha waanuma walii galaatti inni duraa takka egaa kun hundinuu darbee as geessee ilma namaatiin jiraatta ka dabreerraan laalta. Jaallansi waliin turan ka wareegaman ka hadha lubbuun jiran qabsoo gaggeeffame bu'aa bahii hunda laaltee kana hogguu hadharra teessee hogguu halkarra fuu deemtu wanni qalbii si gammachiisaa. Wareegama kafallus umrii ijoollummaa dardarummaa mana hidhaa dabarsinus achii booda cinqii keessa dabarsus jaallan qaqqaalii nu biraa hafanus waan kana ittiinin obsa waan jettu. Deemsa qabsoodhuma uummata kana keessa maal qabdaa maalirratti obsita? Lakki gaariidha beektaa wanni itti obsan baay'eedha maal lakkaa'amee dhumaa. Ani amma akkuma siin jedhe kunoo Oromoon afaan isaatiin haasaa afaan isaatiin katabaa afaan isaatiin barataa baran ani
kudha lama meeqaasanii afaan amaaraa wallaalee wannan ta'e hin beekta. Amma ijoolleen 2019 biyya dhaqee ijoolleen obboleewwan kiyyaa afaan oromootiin baratuu afaan oromootiin walaloo katabanii naa dubbisan gaafa san hoggaan naqu walitti qabamanii kanaaf sandaafatti haal akkasii ijoolleen deemtuun afaan oromoo asoftii afaan oromootiin katabdii hojiin afaan oromootiin inni kun arguun waan guddaadha. Kanaan ala Oromiyaan eessa akka jirtuun beeknu turre inni kun baramuun kun waa guddaadha. Amma immoo turtee qophiin akka irreechaa kan horaa sadii haa ta'uu Finfinnee lafa Tuulamaa irratti irreechi kun waggaa 5ffaa isaatiif kabajamuu isaati kabaranaa kana fa'aa argitu. Inni kun hundi isaa na gammachiisa. 1979 waraanni sagliiti takka moo sargii lamaa dhuftee Amboo muka waldeessaa keessatti qabsoo hidhannoo eegalla jedhanii hundi isaanii matolaqaa eeggazuu waliin inni rukutamee warra kunis qabamanii mana hidhaatti dararamaa ba'anii har'a kun seentiraal Oromiyaa wabooti irratti bookkisa. Inni kun hundi akka rafee bulu na godha ani rakkoo hirriiba illee hin qabu. Kanaaf isa kanaatitti himuu hin danda'a. Kanaan ala gaafii akkasuma natti kaafte keessaa isa kana waliin ka deemu maaltu si gaddisiisa onaan jette 1980 paralelo waan deemu fan kaase 1980 waggaa hidhamnu mu'eeni dhuma 1979 dhufe rakkoo xiqqoo takka hiikudha. Hoonu hidhamnu nu waliin hidhame odoo dafnee dhimma itti baanee nama san bakka jirutti deebifnee jiraanne. Isii tana kallattiidhaan dirqama qabaachuu baadhullee natti dhaga'amaa ture turuun isaa suni. Isii odoon godhinni nu waliin hidhamee inni wareegamuun sun na yaachifti. Kabiraa bara chaartarii akkuma siin jedhe hojii ruutiin ta'e hojjenne maaliif mirqaanne Oromoo argitee taasa'u rakkoo Oromoo himu Oromoo dammaqsu bakka dhaqxe hundatti harka sii rukutu bakka dhaqxe hundatti akka gaariitti si simatu natti deebi'a torban lama booda jedha Oromoon yeroo hin qabnu bakka tokkotti salaale bakka 4-5 dhaqee hoo tokko bira dabarsee tokko dhaqxu achii dhufu maaliif nu bira hin deebine siin jedha. Oduma akkasitti namoota paarlaamaa keessa jiran sanillee namoota biraa maccaaftuu lama keessa jiranillee dabballoota adda bilisummaa Oromoollee kana hunda qindeessinee oduma Oromiyaa keessa olii gad deemnu hojii ruutiin ta'e hojjechaa nama dammaqsaa isa itti boonne san waan itti boonnu inni guddaan tokko Oromoo dammaqe argu Oromoo akkasitti argitee namni kaabaa kibbaa bahaa gadhiyaatti ani Oromoodha jedhee ka'uun suni wanna hirriiba namaa kennu keessaa inni tokko onna haa ta'u malee adda bilisummaa Oromoo inni tokko dhihaa dhufe inni tokko bahaa dhufe inni tokko mana hidhaatii dhufe gartuu yartuun takka moo nama 3-4 alaa dhufanii jara kana walitti finnee teenyee haasofnee jaarmichaatu xiinxallee jarana kana barbaanna jarana kana nu hir'ata jennee odoo naasa'in akkasumatti odoo kaannu facaanee achi ari'amnee miidhaan sun hundi gahuun sun baay'ee natti dhagahama. Inni kun maal naa kenna seete silaa qoodamni adda bilisummaa Oromoo inni Asmaraatti eegale kuni achitti odoo eegalee jiraate at least warri yaada addaa qaban achi keessatti hafan waan gaarii hojjetu ture. Opinion hundo keenya fu ofarii nu kennite hin beekta nutti galaa jedhanii
isaanitti garuu odoon ta'in odoo warri yaada adda bilisummaa Oromoo kana fudhanne achitti hafanii waa godhani waa tokko gochuu danda'u. Warri immoo muratanii bahanillee wal fuulduran dhaabbatanii wal sancaalaa xiqqoo hiikuu danda'u kan jedhu isii tana lamaan xiqqoo natti dhaga'ama. Saniin ala hidhamuu kiyyallee gammachuudhaan fudhee wanni si dhibu warri hidhamne sun hundi wanni hidhamne nutti fakkaatu ture. Odoo ihaapan hidhamu, odoo ma'isoon hidhamu, odoo arginu, odoo warri eenyu maarreen hidhamanuu, odoo warri wazliig hidhamanuu namni hundi hidhama. Nama akkasitti hidhamu san keessaa nuyi jaarmaa ijaarra. Underground activity hojjenna. Nama waliin dhaqnee mana namaa bullaa discussion forumiitu jira. Achi baatee mana barnootaa dhaqxa achitti isuma hojjetta. Kun hundoo ta'u namni tokko nu hidhan jedhee hin beeknu maaliif naamusa gaarii qabnaa ture. Kanaaf hidhamuun sunillee nan rakkisu ofii qabxiin lamaan siin jedhe suni natti xiqqoo natti dhagahama. Inni kun immoo maal fidee 2004 waggaa korri sabaa Asmaraatti waamamu wal qoodinni jaarmaa sun natti waan hin bareedinii fi cinaatti bahee laaluu filadhe. Inni kunillee natti dhagahama waggaan laalu. Maaliif dhiirte hoonaan jette achi dhaqee korra sabaa irratti argamanii tarii filamtee waa taatee as dhuftee moo jireenya kee jiraachuun kun natti hin tolle. Saniin ala immoo bitaa yookiin mirgatti goriin sun innis naan fudhatamne. Wanti akkasii kun xiqqoo natti dhagahamuun isaan oolu. Saniin ala dhugaa qabsoonni Oromoo wareegamni kafalame hundi bu'aa agarsiisee jira kan jedhuun qaba. Fuulduraaf immoo daran bu'aa agarsiisa kan jedhuun qaba. Abbaa giddii kiyya kanaan ala Oromoon akkuma jedhamaa bahe nuyi biyya tokko qabna. Saba tokkotu jira. Hireen keenya tokko. Isa kanarratti hundaa'ee tokkummaa Maccaaf Tuulamni uume san irratti xiyyeeffatee rakkoo Oromoo kana yeroo gabaabaa keessatti hiikuu akka dandeenyu abdiin qabaa siin jedha. Fayyaa ta'e already jalqabdee jirta haa taatu akkati yaaduma mamaayyii kana egaa jiraatanii as ga'uun qoosaa miti. Wanta keessa dabarfatte waan namni tokko jiruu lubbuu tokkitti keessatti dabarfatu miti. Probably gara fuulduraaf illee namni baay'een waan akkasii ka isa mudatu natti hin fakkaatu. Kana muuxannoo jabaa walitti qabattee jirta waan hedduu argite. Deemsi mirgaaf godhamu kan Oromoo qofaa miti. Uummanni Oromoo fakkaatu illee biyya sana keessatti xiqqaatu waggaa 60-70 tattaaffiin godhamaa ture. Ammallee uummanni bifa ofii barbaaduun akka ofii barbaaduun nama ofii barbaaduun of bulchuu of taliiguu oolee buluu dalagatee galuu akka barbaade waliin gurmaa'ee yaada ofii sodaata akka malee ibsatee galuu hin dandeenye. Kanaaf amni ammallee bakka hin geenye. Kanaaf dhaloota amma jiruuf dhaloota amma booda dhufuuf illee waan ati dhaammattu yoo jiraatte gorsas haa ta'u dhaamsas haa ta'u walumaa galattuu qabsaa'otaa ta'u akkuma sila jenne waltajjii siyaasaa Oromoo rakkoo hedduutti mul'ate. Rakkoon baay'een kan giraasii nyaatu waan wal fakkaataa irra deddeebi'ame akka wallaala kiyyatti walirraa barachuu dadhabuun illee mul'ata. So waan baay'eedha. Gorsa kee yaada kennuun guddaa fayyaa ta'e. Kun gaafii bareedaadha. Gaafii dhumaati. Dhugaa kutuma tokko eegalee kutaa lammataati eegalee qophiin ati qopheessite kun gaafiin ati na gaafatte hundi isaatu ergaa qaba. Ergaa baay'een dabarsuu yaale. Ergaan hundi dabarsu keessaa inni tokko isa amma jedhe kana. Oromoon biyya takka qaba. Hiree tokko qaba. Nu saba tokko. Isa kana isuma kana hiikuu qofa tokkummaa Oromootiif hojjechuun jaarmaa jabaa ijaaruun
kana ala hin jiru wanni kun sadeen waa hunda qaba ka jedhuun qaba. Ani Oromoon haga tokko ta'utti injifachuu hin danda'u yeroon hin dheeratti kanaafi tokkummaa irratti xiyyeeffachuun gaariidha. Ka biraa nuyi nama miidhame argitee amma namni miidhame namni miidhaa qabu hin aara. Namni miidhu suni yoo itti dhufe revenge barbaada. Revenge ni nama humna qabu irratti yoo ta'e gaariidha. Nama humna hin qabne irratti revenge fudhachuun gaarii miti. Inni kun jechuun ani namanni hoggaa kudhan hidhame kuni naftanyaa hoggaan argadhe hiree argadhe hidhu sanuu hoo yaadni isaa yaada kiyyaan kan hin deemne yoo ta'e kanaaf haga danda'ametti mirga ilma namaa kan addunyaa irratti warri civilized world keessatti baay'ee onnoo jedhamu kana addunyaa sadaffaa keessatti illee wanni ittiin mormannu diploomasiin wanna ittiin hojjetamu mirgi ilmi namaadha. Mirga Oromoo dhiitamee ka jedhuuni namoonni akka Wandimuu Wallaggaatti hoggaa baasanii abbaa fi haati bakka jirutti qawweedhaan ajjeesan. Faashistii aktiin akka kanaa kana caalu hin jiru. Hammeenyi kana caalu hin jiru. Kun mirga namaatti bu'uudha. Mirgi namaa cabee jira jennee mormina. Nullee hiree kana hoo arganne nama aangoo argannee haa ta'u aangoo odoon argatin odoo qabsoorra jirru diinni miidhamee yookiin jabaannee moojinee nu harkatti haa galu mirga nama si harka jiru mirga nama humna hin qabne mirga nama of tiksuu hin dandeenye tokko ka tiksu nama humna qabu. Kanaafi namoonni humna qaban akkasitti olaalan gaariidha. Kuni jabina nuu kenna maqaa gaarii nu hora. Inni kuni ergaanii warra humna qabanii fi dabarsu. Oromoon biyya alaa jiru kun immoo nuyi haga danda'ametti odoo walitti dhufnee rakkoo ummata keenyaa ka biyya keessa jiru kana warra waliin jiraannu warra biyya isaanii keessa akka jiraannu hayyama nuu kenne kana akka isaan beekan akka isaan waliin dhaabbatan goone gaariidha. Hawaasni Oromoo Awurooppaa keessa baay'ee dadhabee jira yeroo ammaa. Dadhabinni hawaasaa gaarii miti. Ijoolleen teenyallee aadaa baratu afaan illee barachuun hin danda'ama. Communitiin baqataa inni tokko tokko baay'ee jabaadha. Ijoollee isaanii afaan isaanii barsiisuu nama barnoota akka maatimaatiksii fiiziksii kana namoonni isaanii kan kana beekan sanbata guddaa sanbata xiqqaa akka gargaaran godhu. Namni biyya keessatti yoo dhukkubsate yoo rakkate gargaaruudhaaf horii walii buusu inni kun hundi ka gochaa baanii akka bara Oromoo Pirootestii sanii Oromoon odoo walitti dhufee waliin oole waan biraa hojjechuu yoo dadhabe waggaatti yeroo lamaa sadii walgaree aadaasaa wal argee waliin haasa'ee odoo waliin bashannanee bareedadha. Amma bayyan ani jiru kanatti hoonni cidha waamame nan dhaqa namuu nafu cidha waamamnaan hoo namni taaziyaan gale hoo namni du'e hin dhaqna namuu nafu. Ofii maqaa Oromootiin hoo hawaasni wal gahee waame namuun dhufu. Inni kun nu miidhaa. Inni kun nu dadhabsiisaa. Kanaaf walaa barbaadu Oromoon biyya alaa jiru kuni. Namoonni biyyatti galanii mana xixiqqoo ishee ijaarratanillee hin sodaatinaa. Maal mana ijaarrachuun rakkoon qabu. Namoonni immoo yuni wanna san mormanoo jiraatanillee akka diinatti fudhachuun nurra jiru. Hawaasni akkasitti hawaasni bal'aadha. Kanaaf bal'annee walitti dhufnee Oromummaa asitti haa magarsinuu ka jedhuun qaba. Fuuldurri keenya ifaadha. Ifa kana immoo yuni dafee akka ifu waan danda'amu hundaa goonuun siin jedha galatoon fayyaa ta'e. Hayyee Jaalhaayiluu Daargee Gammadaa egaa marraa dheeraa ituun ifatiin
as deddeebitee wallaala kiyyaan olii gadeessi dhadhamaas illee obsitee waan gaafii fakkaatuuf hin fakkaanne hunda sii dhiyeesse sirnaan tartiibaan qalbiin nu deebistee seenaa keessa dabarfatte hunda nuun qoddattee nu gammachiisuu keetiif dhalootaaf illee hambisuu keetiif maqaa hordoftoota podcast kanaa fi maqaa kiyyaan illee irra deebi'een guddaa si galateeffadha. Baga jiraatte nu gammachiiste fayyaa ta'e. Galatoomii abbaa guddii. Hojii gaariidha itti jabaadha. Hayyeegaa kabajamoo hordoftoota keenya marraa sagalee sagantaa jaal Haayiluu Dargee Gammadaa waliin qopheessinee isinii tamsaasaa as geenye. Kanarra raawwataa gaa warri ofii keessanii daawwattan maaloo namoota waan kana yoo hordofan warraa barachuu danda'an dhalootaaf faayidaa qaba jettanitti daddabarsaa waltajjii kanallee akka sagantaan nuyi tamsaasnu ol ka'ee mul'atu maashinni faranjii argituun qubatti tuquudhaan miseensatti ta'uudhaan nu jajjabeessa. Egaa turtii dheertuu jaal Haayiluu waliin goone kanarra raawwataa. Yeroo biraa immoo sagantaa biraaf keessummaa biraa qabannee amma waliin deebinutti jaal Haayiluu Dargee Gammadaaf nagaa isin dhaammanna. Nagaan nu tura. Bye bye.